Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti sarbamni mirga namummaa raawwatamaa jiru saffisaan dhaabbachuu qaba jedhe. Koomishinichi ibsa guyyaa irraa Majjii 25 baasen akkaataa qabinsa hidhamtootaa fi mirga bilisummaan sosoo paartilee siyaasaa dhugoomuu dhabuun kan isa yaaddessa ta'uu ibse. Koomishinichi muddee 20 hanga 25 bara 2021 naannoo Gaambeellaa godina Anyawaa keessatti argamuun haala sarbama mirgaa qorachuun qaamota dhimmi ilaallatan hooggantoota naannichaa waliinis marii taasisuu isaanii gabaasa isaa keessatti tuqeetii jira. Koomishinichi daawwannaa isaatiin manneen hidhaa namoota hidhaa keessatti jiran sarbama mirgaa namummaa isaanirra gahu hatattamaan fooyya'uu akka qabullee ibsee jira. Keessattuu miseensa Abaa Shaneetiin kanneen shakkamanii jalqaba ji'a muddee irraa mana hidhaa keessatti argaman keessa daa'imman dhiiraa umriin isaanii waggaa 11 fi 12 akkasuma intala dubaraa takka tan umrii waggaa 14 jiraachuu ibsee hatattamaan hiikamuu akka qabanis gaafatee jira. Humnoonni nageenyaa shakkamtoota ijoollota dhiiraa kanneen irratti reebicha ulfaataa keessan hatattamaan seeratti dhiyaachuu akka qabanis gaafateetti jira. Ijoollonni kunneen hanga koomishinichi ibsa baasetti hidhuma keessa jiraachuu isaanillee ibsee jira. Dabalataanis namoota TPLF maallaqaan gargaaree naannicha keessatti karaa garaagaraatiin walitti bu'iinsa uummataa uumuuf socho'an jedhamanii shakkamuun ji'a sadaasa irraa eegalee godina Anyawaak mana hidhaa magaalaa Abooboo keessatti namoota 20 mana hidhaa magaalaa Gaambeellaa keessatti namoota 70 walumaa galatti irra caalaan isaanii kan dhalattoota Tigraay ta'an naannicha keessa namoonni 90 poolisii naannichaatiin to'atamanii mana hidhaatti argamu koomishinichi ibsee jira. Namoonni 90 kunneen erga qabanii mootummaa federaalaanis ta'ee kan naannootiin himanni kan irratti hin dhiyaatin ta'uu ibsee koomishinichi dhimma kana qaamota dhimmi ilaallatutti beeksisee furmaata akka argatan gaafatus hanga ammatti mana hidhaa keessa jiraachuu beeksisee jira. Gama biraatiin naannicha keessatti paartileen mormituu filannoodhaaf hayyama argatanis naannicha keessatti biiroo banachuu fi bakkatti socho'uuf rakkoo keessa jiraachuu ibsee jira koomishinichi. Bakkoota tokko tokkotti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa doorsifamaa jiraachuu fi miseensonni paartilee siyaasaa 35 ta'an manneen hidhaa keessatti akka argamanillee koomishinichi ibseetii jira. Akkasumatti illee sababa miseensa paartilee mormituu ta'an qofaaf kanneen hojiirraa ogguraman jiraachuu fi buusii paartii bilchiginnaatiif jecha dirqamaan mindaa isaanirraa muramaa jiraachuullee koomishinichi ibseetii jira. Koomishinichatti Daayirektarri olaanaa Dr. Daani'el Baqqalaa daa'imman manneen hidhaa naannichaatti keessatti hidhamanii jiran hatattamaan gadi dhiifamanii dhimma isaanii alaa hordofuu akka danda'anii fi qabinsi manneen hidhaa akka fooyya'u ibsanii dabalataanis yeroon filannoo biyyaalessaa dhiyaachaa kan jirtu ta'uu wajjin wal qabate qaamonni dhimmi ilaalan mootummaa naannoo fi federaalaa paartileen siyaasaa mirga guutuun socho'uu akka danda'an haala mijeessuu akka qabu gaafatee jira. Oduu keenya itti aanuun duullee uffata keelloo uffachuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo bira dhaabbachuuf taasifamaa jiru torbee kana cimee itti fufee jira. Mana hidhaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa uffata keelloo uffachuun waan beekamaniif uffata hidhamtoota kana fakkaatu halluu keelloo filachuun namoonni baay'een uffataatii jiran. Kanneen miidiyaalee hawaasaa fayyadaman suuraalee isaanii tan uffata keelloo haan maxxansuun hashtaagiiwwan Oromoo Yellow Movement Challenge fayyadamuun suuraalee fi ergaa isaanii qoodaatii jiran. Suuraalee halluu keelloo tan marsaa hawaasummaa irratti maxxanfamaa jirtu kanneen haaraa ta'anii fi kanneen duraanii dabalatee suuraalee hidhamtoota irratti dabaluun maxxansaatii jiran. Beellama hidhamtoota siyaasaa kanneen galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiran wayita mana murtiitti dhiyaatanitti namoonni baay'een uffata keelloo uffachuun dhaddacha irratti hirmaataniiti ture. Kaayyoon uffata keelloo kana uffachuutis hidhamtoota siyaasaatiin isinii wajjin jirra dhaamsa jiru dabarsuun hamilee hidhamtoota jajjabeessuuf akka ta'ellee dubbatamaa jira. Beellama hidhamtoota siyaasaa lamaan dabree irratti qeerroowwanii fi qarreewwan baay'een uffata keelloo uffachuun hirmaataniiti jiran. Erga siyaasis duulli halluu keelloo Oromoota keessaa fi alaatiin cimee kan itti fufe yeroo ta'u beellama hidhamtoota siyaasaa kan amajjii 27 2021 guyyaa iftaanii kana irrattis bifa qindoomina qabuun hirmaatuuf qophiin taasifamaa jiraachuu duula kanarraa hubachuun danda'amee jira. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti qeerroowwan sababa garaagaraatiin hidhaman dararaan ulfaatan irra gahaa jiraachuu gabaasan BBC dhaqqabee ni mul'isa. Haluma kanaan godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Macharaa keessatti qeerroo Galaasaa Saalaa jedhamu mana hidhaa keessatti reebichi ulfaata irratti raawwatamaa jiraachuu haaluma wal fakkaatuun qeerroo maqaan isaa jireenyaa Tafarraa Garbii jedhamus kan mana hidhaa magaalaa Ciroo keessa ture achii baasanii magaalaa Macharaa geessuun qorannoo fakkeessanii reebicha ulfaataa irratti gaggeessaa jiraachuu gabaasan BBC dhaqqabe ni mul'isa.
Oromoo irratti rakkoo namaan deemaa kan jiru uummanni Oromoo immoo qabsoo haga ammaan tanaa godhaa jiru keessatti kasaaraadhaa fi wantoota garaagaraa wareegame hedduu kafalchiisaa haa deemu malee ammoo jijjiiramni gara mootummaatiin dhufe inni tokkolleen akka hin jirre uummanni Oromoo addunyaa gubbaa jiru guutuun hubachuudha qaba. Akka fakkeenyaatti tuquu dandeenye aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraadhaa iddoo jedhamtutti nama qeerroo Galaasaa Saalaa yookaan ammoo Galaasaa Mahammad jechuudhaan kan beekamu akkasuma aanaa Daaroo Labuutti hoggansa qeerroo qofa osoo hin taane durabummaa sabboonummaatiin nama jabaa hojjechaa turee fi jijjiirama kana keessatti immoo gahee olaanaa taphachaa kan ture erga hidhamee mana hidhaa Machaaraa sanitti dararamaa jiru hedduu buleeta kan jiru jechuudha. Akkasuma immoo nama jireenyaa Tafarraa Garbii Jaamuus hiriyaa isaa kan ture magaalaa Cirooti shanshalataan hidhanii Machaaraa geessanii qorannoo hedduu dararamaa jiraachuu achuma. Anis odeeffannoon kun kaleessa galgalaadha kan dhaqqabe social media gubbarratti illee dubbatamaa kan jiru. Ammoo sochiin hanga ammaan tanatti godhamaa jiru uummanni Oromoodhaa gabrummaa ofirraa faccisuudhaaf gochaa jiru malee mootummaanis afaan qawweetiin akka malee itti jabaatee hidhuu, ajjeesuu, dararuu, biyyaa yaasuudhaa fi wantoota garaagaraa godhuun itti fufee kan jiru. Afyaayuwwan federaalaa naannoo fi magaalaa lameenii marii isaanii naannoo Amaaraa magaalaa Laallibalatti gaggeessuun gabaafame. Afyaayuwwan kunniinis yeroo jalqabaatiif naannoo Amaaraatti kan gaggeeffamaa jiru yeroo ta'u kunis erga muummichi ministeera Abiy Ahmed haalli nageenya isaanii yaaddoo uumuu marsaalee hawaasaa irratti barreeffamee waajjirri muummee ministeeraa nagaa qabaa hin burjaaja'ana jeen booda akka gabaasaa miidiyaalee biyya keessatti dureewwan afyaayuwwan waltajjii marii afyaayuwwan federaalaa naannolee fi bulchiinsa magaalota lameenii afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoon durfamu magaalaa Laallibalatti gaggeeffamaatii jira. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo, afyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa, afyaa'ii mana maree naannolee fi bulchiinsota magaalaa lameenii maricha irratti kan argaman ta'uunis ibsameetii jira. Marii kanaanis labsii haaraa riifoormii hariiroo mootummaa fi mana maree federeeshinii eegalame irratti hubannoo fooyya'aa uumuuf mariin kan gaggeeffamu ta'uu gabaasni mana maree bakka bu'oota irraa ba'e ni mul'isa. Muummichi ministeera Abiy Ahmed erga foddaa televezyiinii mul'achuu dhabe torbee kan caale yeroo ta'u rogeeyyoonni sirna finxaaleejii fi kanneen paartii bilisiginaa burjaajii uumuuf yaadota garaagaraa tamsaasuu irratti argamu. Hanga nuti oduu tana qindeeffannetti dhimma kanarratti wanni ibsames hin jiru. Wallo ana baatetti humnoonni addaa naannoo Affaar daangaa ce'uun tarkaanfii fudhataniin nama maqaan isaa Muhammad Ibrahim Jaamu lubbuu galaafachuu jiraattonni himan. Taateen kunis sanbata dheengaddaa Majjii 23 kan raawwatame yeroo ta'u iddoo garfa ce'ii fi jaamtutti Muhammad Ibrahim isaa loon isaa tiifachaa jiru rukutanii ajjeesuu jiraatan naannichaa tokko BBS'tti hime. Humnoonni Affaarii guyyuma kana tarkaanfii fudhatan kanaan kallattii shari'aa je'amuun haleellaa fakkaataa geessaniin dura dhaabbannoon jiraattotaan taasifameen of duuba deebi'anii jira. Humnoonni addaa naannoo Affaarii ji'a tokko oliif meeshaalee gurguddaan deeggaramanii daangaa irratti buufamanii kan jiran yeroo ta'u uummata Oromoo walloo dagachiisanii manneen jalaa gubuu fi lubbuu galaafachuu itti fufuu hima namni achirraa dubbifne kun. Dabaluunis humnoonni naannoo Affaar sagantaadhaan daangaa ce'ee waan dhufuuf ummata qophii malee qe'ee isaarra jiraatu irratti miidhaa ulfaataa geessisaa ture ammas geessisaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo iyya Oromoota walloo dhagaa gara dandeessaniif nuuf dirmadhaa jechuun dhaamsa isaa dabarseeti jira. Guyyaa dheengaddaati humni addaa naannoo Affaar garfa ce'ii fi bakka jedhamutti obboleessa keenya Muhammad Ibrahim ka jedhamu rasaasaan urgee inni loon isaa eegaa jirutti rukuttee ajjeefte humni addaa naannoo Affaarii yeroo ammaa kana dheengaddarraa kaasee hanga ammaatti sodaa guddaatu jira. Asimoon karaa shari'aa bakkee jedhamuunis yaalii taasisanii turanii yaalii sun hin milkoofneef malee uummata keenya dagachiisuudhaan uummata keenya irratti rakkoo guddaa qaqqabsiisaa jiru. Uummanni keenya akka of eeggannoodhaan taa'u taasisuun barbaachisaadha waan jedhuun dabarsachuu barbaadaa jecha. Oduu alarraa argannetti yeroo ceenu Suudaan Daarfur keessatti namoonni 250 lubbuu dhabanii kanneen 100tti siqan qe'ee isaan irraa buqqa'uu dhaabbanni UNICEF gabaaseetti jira. Namoota 250 ajjeefaman keessatti daa'imman 10 kan argaman ta'u dhaabbanni gargaarsa daa'immanii irratti hojjetu UNICEF gabaasee jira. Lola Jum'aa Dabree gaggeeffame kanaanis daa'imman dhuman kanneen waggaa 5 gadi akka ta'anillee gabaasee jira.
lola daafur kanaan namoonni baay'een jireenya dhaban karoorri fuulduraa dargaggoota baay'ates karatti hafu hoogganaa UNICEF naannichatti argamu Abdallaa Faadil gabaaseetii jira. Dabaluunis dhaabbanni UNICEF walitti bu'iinsa gosaa Darfur dhihaa keessatti gaggeeffamaa ture manguddoota gosaa dubbisuun walitti bu'iinsi akka dhaabbatuuf waamicha taasisaa turuu ibsee jira. Hoogganaan dhaabbatichaa kun akka jetti bara 2009 fi bara 2010 magaalaa bareedduu Alganiinaa keessatti hojjedheen jira. Waggaa 10 booda karaa magaalattii irratti hookarrii gaggeeffamuu fi lubbuun bahaa jirtu na dhukkubsee jira jedhe. Walitti bu'iinsi kun to'annoo humnoota nageenyaatiin alaa bahuun gaagama guddaa dhaqqabsiiseetii jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin namoonni 3,500 baha biyya Chaad seenuun dhaabbata gargaarsaa keessatti galmaa'anii jiraachuu maddeen waabeffachuun Addis Istaandardii gabaasee jira. Walitti bu'iinsa dhiyaa Daarfur torbee dabree keessatti namoonni 155 ajjeefamuu gabaasuun keenyas ni yaadatama. Oduu xumuraatiin waldaa wargargaarsaa Arjooma manguddoota Oromoo Viktooriyaa du'aan boqachuu hayyuu Oromoo Profeesar Maadii Haamid Muudeetiif gaddeetti dhagahamee ibse. Waldaichi ibsa gaddaa baase kana keessatti maatii Profeesar Maadii Haamid Muudee fi uummata Oromoo maraaf jajjabinaa fi dhaamsa gabaabaa dhaamee jira. Obbo Maadii Haamid Muudee dhibee isaa argateen addunyaa tanarraa boqachuu gaddaan gana hin jedhamne wajjin dhageenya kan jiru ibsa gaddaa waldaichi BBS'if ergeen Obbo Maadii Haamid Muudee afaan Oromoo guddisuu fi bal'isuu keessatti nama qooda guddaa taphataa ture ta'uu isaa uummanni Oromoo guutuun ragaa bahuu eere bara 1970moota keessa yookaan bara dargiin biyya bulchaa turetti maxxansa afaan Oromoo bariisaa jaamu maxxansuu fi facaasuu keessatti nama qooda guddaa taphataa ture ta'uu yaadachiisee jira. Kanaan alattis qabsoo Oromoo baroota kanneen keessatti godhamaa turte keessatti qabsoo uummata dagaagsuu fi jajjabeessuuf nama qooda isaa taphataa ture ta'uu waldaichi yaadachiisee jira. Dhuma irratti ilmi namaa yeroo hanga tokko booda addunyaa tanarraa du'aan dabruun beekamaa ta'uu eere ammoo qooda silaa irraa eegamu uummataa fi biyya ifiitiif kennanii dabruun waan irraa fudhatamu qabu jee. Obbo Maadii fuulli Rabbii akka itti tolu hawwii keenya hundaa maatii isaa akka obsa argatuu fi hawwiin keenya gadda guutuu wajjin ergaa tana dabarsina. Koree hooggansa waldaa walgargaarsaa fi Arjooma manguddoota Oromoo Viktooriyaa amajjii 25 bara 2021.